gartee Qureesh yookaan ammoo alaa kulli haaliin Suudii keessa namni fudhate xiqqaa nu dachaa lamarra deebina gaafa san waan hedduu jira. Soo kanarraa akka ka'e biyyi kun biyya gartee waan hedduun gargaaramtanii ergan ni dhoorkan. Seenaa tokko warri hedduun ni beektanii Dr. Abdul Shakuur fa'aa rabbi isaanii araaramu Dr. Jeelaanii fa'aa ni jiranii. Maashinni kun akka seenuuf dhossaadhaan hiikamee karaa seeraatiin waan dhoorkameef karaa Jibuutiitiin achi keessaan seenee akka galuuf tattaafatamee sanis himamee qabsiifamee kan seenne godhamee jechuun isin galee. Maaliif kan isin kaase? Wanni maqaa biyyoota addunyaa kana keessatti Suudiin jechuudha. Biyyoonni Arabaa kun biyyoonni akka Kuwait fa'aati, biyyoonni gartee Qatar warri qabeenya qaban kunniin waan maqaa alul khayri kanaan wanna musliimaatiif kennanii dhufu kana maal godhanii fidanii biyya teena keessatti waan biraarra oolaa ture. Qawween bitamaa ture, ittiin ajjeefamaa ture, kamanuuf dhufe kana deebisee nu ajjeesaa ture jechuudha. Akkasitti cuqqaalanii kaayan. Yeroo mootummaa Itoophiyaa ammoo ambaasaadarroota warra biyya Arabaa kana keessa kaayan nama musliimaa kan isaanii dhaqee gartee uummata musliimaa san waliin salaatee waliin maal jedhee aadaa waan hundaaf amantii saniin yeroo akkatti mukan dhiisaniitumaan nama kiristaanaa kabiraa baluma ergan jechuudha. Warroonni kunniin yoo dhaqan tokko namoonni irra hedduun jibbaa islaamummaa qaban biyyarra kan isaan yaadan Itoophiyaan kaa rakkummaan Itoophiyaan qabdu addunyaa keessaa kaa nama akka Itoophiyaatti amantiin keessaayyuu uummata islaamummaa jibbu anis jalqabaati naa himaan agarre amma uummanni adiin ni jibbamaan nono. Sooshaal miidiyaadhaan ololatti naqanii jibban. Itoophiyaan ammoo yeroo dhalatte ijoolleen mana isaaniitiin barsiisan jechuudha. Islaamni nama nyaataa, Islaamni jinni, Islaamni bineensaa, nama qalaa akkana meeshoo warra gartee ollaa keessan ijoollee kiristaanaa gaafadha. Akkasii guddisanii jechuudha. Soo jalqabarraa akkasii waan kaanii maaliif atseewwan akkasitti barsiisan. Akkasii waan guddisaniif jibbaa kanaan Itoophiyaan maal taate? Waan hundarraa kooptooftee jechuudha gabaabdoonni isin himuu barbaade. Oromoo ofirraa eeganii, uummata musliimaa ofirraa eeganii, sabaa sablammoota ofirraa eegan. Sabaa sablammoota maal ofirraa eegan? Afrikaan kun akka jirtu biyyi 50 ol ilmaan kuush. Yoo sabaa sablammoonni kun gara hangootti as dhufan warri kuush jechuudha. Kuush kana eegan irra guddaa kuushummaa gadhiistee semetik taateeti. Amaaruftee jechuudha. Ortodoksii taatee yoo as dhufte sanuu bakka furtuu sin kaanii si kaanii deemaa turte jechuudha gartee laata. Akkasii eegan laalu ofirraa bara. Maaliif kuush yoo ati taate? Ilma kuush yoo ati taate kuush Keeniyaaf, Taanzaaniyaa, Ugaandaa, Somaalee, Buruundii, Ruwaandaa, Saawuz Afrikaa biyyoota kana achi hidhattee waliin dalagatta karaa kanaanis uummanni kun nurra dammaqan obboleewwan keessa jedhan isa kana dhorkuudhaaf mataa keessa qo'an jechuudha. Amma Afrikaa keessaa biyyi gartee biyya takkaan olii hidhaan qabne Itoophiyaadha. Waggaa seenaa dabre kana keessatti. Suudaan dhaquudhaaf illee gartee boordara irratti daangaa qabdaa. Makiinaan Itoophiyaa Suudaan hin seenu, Jibuutiin seenu, Somaaleen seenu, Keeniyaan seenu. Ka Afrikaa kun wal keessa deemu. Keeniyaa wati dhaatte gabatee makiinaa biyya maraatu achi keessatti agarta. Dhufee meeshaa bu'ee fe'atee baya. Itoophiyaa garuu maaliif dhookan akka namoonni kun walitti dhufanii obbolummaa isaanii uummata tokko ta'u amma namni gariin Itoophiyaa biyya jedhan kana Itoophiyaan addan maqaan isii Itoophiyaa no. Biyyoonni guutuun Itoophiyaa turte. Afrikaan jechuudha. Gaafa kolonii jalaa ba'an 60moota keessa jechuudha. Somaaleen Somaalee taate, Keeniyaalleen Keeniyaa baafattee, Suudaanillee Suudaan jettee baafattee, Jibuutiin ammoo nurraa kutaniiti maaliif? Somaaleen karaa saniin kaa uummanni kun Somaaliidha ka Jibuutii kunillee asuma ciranii Puutlaandi maal jedhanii cicciran kunniin. Jibuutiillee fuudhee miliinikii waggaa 99 jedhaa gariin kaaseenaa akkatti kaa'ametti mallatteessee kenne jechuudha. Adda biyya taatee si falmatti amma. Kanaaf ofitti tuquun barbaaddu Itoophiyaa yeroo ammaa kanatti. Eertiraallee dheengadda kutanii kennan. Eertiraan sababni isiin cittee kennamtee fi laala kaleessuma kanaati beeknu Mallas Zeenaawiidhaa dafee Eertiraa kutee kenne. Maaliif dafee kutee kenne? Seemetik tool ijaaraa jiran. Warri seemetik kun yookaan ammoo seemnu jennuun kun lakki yookaan Oromoon dhuftee aangoo qabattu taate ilmaan kuush sabaa sablammoonni biyya kana keessa gara yoo xiqqaate 80 ta'an kun akka waliigallu beekan. Yoon waliigalle gidduu kanatti nuti bor akkas nu gootan jedhani seenaalee osoo nu dhorkinu awwaallu barraa'u jiraadha. Atseewwan nuun jedhanii warra gartee garasii dhufe nuun jedhanii warra kaaniin gartee nafxanyoota jedhanii nuun TPLF jedhanii kan arga Mallas nama badaadha. Maal godhe? Asiyaasa furqii waliigalee nu tokko jechuudhaan kutanii kennan. Maaliif? Adda wanni amma TPLF godhaa jirtu kanaaf ragaa ta'a jechuudha. Amma warri TPLF nu tokko jedhaniiti jeneraalonni Dr. Gabratsiyoon faati isaanii galanii meeshaa qotanii qara awwaalan baasanii eessa guurrachaa jiran? Eertira guurrachaa jiran jechuudha. Nu tokko dhadhii waliin lolanii as deebi'u. Isni galee sabaa sablammoonni kalee maqaa adda addaa itti baasanii Shaanqillaa, Walaayitaa, Walaamoo, Jinnii, Shirrixaam, Somaalee
qottuu gaallaa jinni jedhanii baasanadha. Waliin nagahaan gartee badhaadhina kana fudhannee yaa'aa jirra jechuudha. Gandi gamanaallee gartee nafxanyoota kuuwwanis qawwee fudhatee ka'e. Warri TPLF illee qawwee fudhatee ka'e. Laala dubbii asitti. Amma kaa Oromoolleen hoonaan jechuun maltaan Oromoolleen warri waraanni Minilikii nu keessatti horeefi. Warri waraanni Hayila Sillaasee nu keessatti horeefi. Warra waraanni Dargii nu keessatti horeefi. Warri waraanni Wayyaaneedhaa nu keessatti hore. Isaan yeroo dhufan killee nu keessa buusan. Jalqaba kan godhan beektan sireetti warra qaama gurguratu fidee martu. Warra qaama gurguratu sireetti warra dubartiin beektanii algaas kana tiraa 3 bir biyaan kaa'anii fidan. Isa kan nama kennaan galle. Sisteem isaan kaa'an maali? Tokko waraanni karaa dhufuun bakka kaakolonni nu qabaa turaniif adda addaatitti ilmaan nu keessatti horaa turu. Warri seenaa beekuu ni beekanii abra godaana gaafa karaa baasan karaalee xiqqaa Oromiyaa keessa baasanii biyya sabaa sablammoota kana keessatti baasan irratti lafa hedduu irratti ijoollee dubartii humnaan gudeeda yeroo sana yoo seenaa dhaqa gaafadha kana. Ganda Oromoo dhufan guutuu sabaa sablammootaa dhufan dubartii bakka abbaa warra bira jiru qamanii achi gudeedanii irraa horaa biraa deeman jechuudha. Keessaayyuu Hayila Sillaasee warri gartee seenaa kan dhaqaa qoradhaati. Kaayoo sanii nu keessatti horan warri sun hadha warra qawwee fudhatee ammarroon faati. Warra ammachi bahee sillaaltan kunniin ilmaan Dargiitiif Hayila Sillaaseeti qaamni dhibaa jiru kun. Warri qawwee fudhatee deemaa jiru kun jechuudha isin haa galu. Soo kanaaf ifaan keenyarraa wannaan dhumachuu jira isin gabaabsa. Wanni amma lafa kaa'ame deemu wanni deemu kun guutuunu waan isaan tooftaa ittiin karaa amantiitiin karaa gartee sabaatiin itti fayyadaman kana aabbichuun dhufee muummichi ministeeraa cabse. Maaliif qoratee seenaa kana qajeelootti beekanii arge hunda isaatu tokko Itoophiyaa wanni isii cabse akkuma duratti isinii tuqetti karaa dippiloomaasiitiin bu'aa qabu biyyas dhiyaatu tabu'aa irraa argannu osoo jirtu kun dhiyaatti hiixachaa turte Itoophiyaan. Warra dhiyaa Ameerikaa fa'aa Yurooppii fa'aa gara biraa jechuun asuma gatanii. Hindi mata nafaatti hin fayyadamne Itoophiyaan. Asumatti Afrikaa kana keessa biyya takkatti hin fayyadamne. Biyyoota Arabaa kanatti hin fayyadamne. Maaliif as keessa yoo ta'u duratti isiniin jedhe seenaalee hedduu baas keessaa asii galee. Amma namni gariin maal jedhaa Oromoon Hindii irraa dhuftee illee nuun jedhan. Quba gabaadhu kunillee beektaa seenaaf danda'e jira. Maaliif Oromoon Hindii bulchitee jirte jechuudha. Seenaa Oromoo sin laaltan bara. Gibsiin tun waan isii wacuutu jiraadha. Seenaalee gartee Gibsi keessatti hadha bakkoo turistiin oolu kun maqaa Oromootiin bakkoota dalagamee jira. Ilmaan Kuush kun warri gurraachatu Gibsi lafa Gibsi kanarra ture. Seenaalee kana guutuu yoo ilaalan deemnee seenaa nu himannu hedduun isaa nu harkaa fashala bada ka jedhuun namoonni bishaan qofaa miti waan hedduu yaadanii lafa kaanii irratti gartee lolan jechuudha. Soo namoonni keenya kanan beekan kana awwaaluu deeman jawween fa'aa ifaa waan hin qabneef na folchaan irraa dhumachuu jira. Jawaar Mahammad Faati amma ergaa kana bakkaan gahuudhaaf hadhas akkan waliin qaban waliin dhageenye warra ilmaan Oromoo ijoollee Oromoo lafaa dhufaa Oromoodhaa dogongorsanii kan ma isin fuute miti. Dogongorsanii warra gartee faallaan oofan divide and rule bakka lama nu qoodan sammuu keenya keessaa ijoollee lafaa dhufaa kan yoo danda'an hodhuu dadhabu dhorkachiisuu dadhabaa jettee Oromoon akka jibichi jedhan gartee isaa jabaatee haati gartee yeroo ilmattu humna qabaami yeroo xiqqoo jabbilee haati harkaan qabdee akkana bobaa jala qabattee ilmatti isaa jala aanan gartee. Gaafa jabaatee haadhallee darbee gartee biraa deemaa miree maal godha haadha darbee harkaa baheeti saallee dhufee gartee ummaa isaa san gartee harkaa itti bu'ee harkaa dhorkaa jechuudha. Maaliif hodhuu dadhabee dhorkachiisuu dadhabuu san. Wanni nurra dalagaa jiran maali? Akka waan goone ni beekan Jawaar Faati abu. Nafxanyootaaf inni illee baandaan martu akka waan goone ni beekan. Garuu maal godhan namoota akka isaanii dogongorsuu ijoollee lafaa dhufuu kana dogongorsuu hawaasa keenya siyaasaa irraa quba hin qabne dogongorsuu namoota siyaasaa irraa quba hin qabne dogongorsuu waan dandeenye gartee haga humna ofii gartee tagriin haga humnaa dorrobdi jedhanii soo kanaaf akkasii dippiloomaasiin walumaa galatti wanni immoo barbaade maali warroonni maqaa dippiloomaasiitiin nageenya Itoophiyaa keessa hin jiruudhaan gartee takkaa mootummaa akkanaan agarree qaaloma jiruutiin lolaan maali jedhee lafa dhiittan guutuun isaatu akka nama gartee buseen qabdee oo'i gartee hargufee wanna godhetti wanni isin fuutanii harguftan akka nama bishaan itti naqanii bishaan itti naquu jirti addunyaan. Ameerikaan deengadda warra Ameerikaa kee jiru gartee kolgaltummaa yeroo of kennaniif Itoophiyaan hadha biyya rakkoon kee jiru miti deemaa galaa jetteen. Bes silaa san caalaadha namni Oromoo waa dubbatu kollee jiru jedhee yaadan. Itoophiyaan rakkoo qabdee eenyu jedha Ameerikaa bara suppaar paawar ka'uun isiin murteessite dhibbaa dhibbatti raayit ta'ee taa'u jechuudha. Hindiin faati Chaayinaan Raashaan faati waa murteessite fudhatama argachuu mala garuu USA Ameerikaa wanni murteessite shaappaadhaan dhawamee gatta'amaa jechuudha. Nageenyi jiraachuu jechuudha. Nam tokko mormuu hin danda'u. Dhaggodhamee gallafa kaa'ame. Jawaar Faati cimkaadha. Bee Jawaar dhaqee ilaala. Waa takka tabuu hin danda'u ammaa waa takka dubbachuu hin danda'u. Dhoqqee afaanii dhoofte USA.
Sanirraan dhuftee Hindiin faati jechuudha. Raashiyaan, Chaayinaan, Xaaliyaan, Faransaay. Biyyoonni gurguddoon kunniin dhaqanii tiik Itoophiyaadhaaf. Kana qofaa bara nama isaan waa takka dalaguu hin danda'u wallaala jettanii hunduu maal jedhu Mustafaa qofa bara abbichuu jedhu. Muumichi ministeeraa Hindiidhaa kan dhufe abbichuu jedheen. Pireezidenti Tiraamp abbichuu jedheen nama an dinqisiifadhu Dr. Abiy Ahmad Ali laal akka paarsanaaliitiitti bara akka biyyattii miti. Maaliif namni kuni biyyoonni xixiqqoo wayii dantaaf akkas jettoo jiraatte Ameerikaa fa'aa dantaan isiin gartee yookaan Itoophiyaan Ameerikaa caaltee maal jettee danta no. It is clear biyyoonni gurguddaan kunneen. Yes yoo ati jabaatte waan godhin qaban jabinna kee himuu qaban jechuudha. Jabinna qofaa miti yoo ati uf dandeetti. Biyyoonni hadha muumicha ministeeraatiin jagna jabaadha jettu kun bara gaafa TPLF loltu teeknooloojii qabaniin saatalaayitiidhaan dippiloomaasiidhaan barmuucha ministeera duulaa banii guutuun isaanii. G7 fi G20 biyyoonni gurguddoon except Raashiyaa fi Chaayinaa fi Indiyaa kana fa'aa malee biyyoonni gurguddaan kun warroonni G7 jedhaniini 24 hours abbichuu irratti dalagaa ba'an. But maal godhee injifatee keessaa bahe. Jagnummaa beekumsi san caale sila osoo beeke namoonni kenna san caale hin jiru jechuudha. Garuu namoonni hedduun fudhachuu hin barbaanne san. Maaliif gariin hubannoota dhabuurraa jechuudha. Soo irra ciccinee dhugaa tana gurraan isin geenye. Har'a kunooti gabaa addunyaa gubbaa baatee Itoophiyaan. Sadarkaa xiyyaaraatiin humna qilleensaa biyyattii Itoophiyaadhaa Afrikaa keessaa kuttee Ameerikaa waliin dorgomaa jirti. Xiyyaarri Booyingiin Itoophiyaan ganna 300 ho'i qabatu adda dhufe latest yookaan addunyaa irratti isa amma filatamaa ta'e san Itoophiyaan gabbaastee adda bittee hojii seensistee jirti jechuudha. Adda kaa xiyyaarri Itoophiyaa addunyaa biyya kamuu baadiyyaa kaabaa kibbaan roga hunda irratti balali'aa jechuudha. Akkasuma filatamaa ta'ee gabbaa jira. Warroota sadarkaa jiru akka gartee Jarman fa'aa Luftaansaa fa'aa akkasuma gartanii Arab Imireetii fa'aa warroota dura gabbanii xiyyaaronni isaanii sadarkaa gartanii biizines kilaasiidhaan beekamanitti beekamaa jiran jechuudha. Soo kanaaf hedduun namaa asiin dura dhagaa hofaa ture gara Araakkiiloo, dhagaa hofaa ture gara Abbichuudhaa, dhagaa hofaa ture gara Badhaadhinnaa, dhagaa liqimsaa kaamu. Dhugaan jirtullee tana. Dhugaan jirtullee tana. Amma kaa haasofni shanee, haasofni kaafaa'oo, haasofni faannoo, haasofni TPLF badee lafatti. Maaliif namni garagalee kasan laalu hin jiru waan. Eertiraan yeroo ammatti baram amma. Eertiraan Eertira maqaan jedhu. Maqaan Eertira jedhu. Yoo maappii irraa haqamaa fi eegaa akka jiran beektanis maqaan Eertiraa jedhu. Maaliif? Itoophiyaan yeroo ammatti wanna isiin jettee ta'uu deema. Waan Itoophiyaan jette. Nama tokko quuxoftuuf hin qabdu amma. Ay yoo waan akkanaa tuqe biyya akkasii wal dhabaa. Yoo biyya sadii wal dhabe dantaa akkana narraa hafa jettu hin qabdu. Amma olii galte ilaali. Ati nama jabaa taate gaal bittaa gurgurtaa. Eenyu waliin Ameerikaa wajjinis, Chaayinaa wajjin, Raashiyaa wajjin illee, Xaaliyaa wajjin illee, Indiyaa wajjin illee hundinuu amma Itoophiyaa barbaadan moo quba qabaadha. Egaa wanni silaa Itoophiyaan kaleessa addunyaa barbaadummaa dhibeettan teeknooloojii. Meeshaa lolaa wantoota adda addaatiin noo amma xiyyaara illee bitachuu barbaadde Itoophiyaan misaa'ila illee waan barbaadde bitachuu barbaadde waan ofii hagammaa bira dhaqqabin warroota addunyaa harka jiru maalii walii galan okay si wajjin dalagadhaa kan Itoophiyaan amma albuudaan gaazaa waan hundaanuu gartee kaakutu jirti lafaa bayaatti qofaadha. Chaayinaan nan dursini, Ameerikaan nan dursini, Faransaan nan dursini, Jaappaan nan dursini. Ana waliin dalagaaf jecha maal barbaadda Itoophiyaan amma gartee maal barbaadda akka araba raffisuudhaaf addunyaa waan goote beektu rafaati makiinaallee sii tolchaa akka barbaaddetti. Xiyyaarallee yoo barbaadde dahabaan sii tolcha keessa mana fincaanii dhattee dahabaan tolchitii faranjii nama araboota jechuudha. Maaliif rafa akka hin sossoone gartee gaaza waraabiyaas ergate. Maaliif bu'aan isaa irraa argatan arabni gaaza irraa ribaa maal kana nyaatu waraabanii gartee tubboo lafa jalatti suuqalee achi naqanii waggaa jarri waan barbaadde keessa makiinaa ganaa sii tolchine xiyyaara ganaa sii tolchine furuutii ganaa feenee sii binne waa hunda itti argatan arabni barafaa jechuudha. Gaafa arabni ribaa dammaqu addunyaan biraa lixxee jirti. Akkasii arabni barama. Kunuuti amma kan Suudi Arabiyaa keessatti eenyuttaniin namtichi maraataan Suudi Arabiyaadhaa kun daansii fidee kun achi keessatti biyya kabajamtu islaamummaa tana balleessuudhaa fi qullaa achi keessa dhaabee gartee kaa daansiidhaan dhukkee irraa kaasaa jira jechuudha. Akkasitti qottee ufaa waalti maayii Araboonni. Isaan ka'ee gangaruu namni itti kooflaa turan isaanis kan uffatan Afrikaa gurraacha kana Afrikaa namni ribaa kaafee amma daaraa daawwattee kaafee jechuudha keessaa yoo abbichuun
Afrikaa akkasiin hirribaa kaatu godhe. Gaa warri cinqamee kalee danqanii nama akka Jawaarii iyyaa kenna kana faa nama akka gartee gadduu nama akka gartee naayimaa yennu nafxanyootaa kanaaf warra akka amma kaafaa hojjettanii kanniini addunyaan fuutee qolloftee masaraa isaanii keessa keettetu